Harkafun kan khabajanu jaalatamu daawwattootaaf hordoftoota qeerroo ganamaa raadiyoo TV biyya keessaa biyya alaa idil addunyaatti argamtan qeerroo ganamaa raadiyoo TV dha kun kan daawwachaa dhageeffachaa jirtan khabajanuuf jaalatamu daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya gamaaf gamanatti sanii hordofaa turtan oduu teenya guyyaa guyyaan isin biraan gaa turre arraas qabannee isiniif dhiyaannee jirra hamma xumura oduu keenyaatti qeerroo ganamaa raadiyoo TV dhaan nu faana turti gaarii kan oduu kana isin faana turu an obsaarii du'anim isinis nu faana turti gaarii. Boordiin filannoo Itoophiyaa marsaa jaaffaa gabatee yeroo filannoo marsaa jaaffaa isaa dhuma ifa godhee kan jiru ta'uun dubbateeti jira. Boordichi muddee 16 barkum 2013 bakka hooggantoonni paartiilee siyaasaa argamanitti gabatee yeroo filannoo biyyaalessaa mariidhaaf dhiyeessuu isaa ni yaadatama. Boordiin filannoo biyyaalessaa ibsa baaseen caamsaa 28 barkum 2013 guyyaa 9 ittiin kennamu ta'us beeksiseeti ture. Caamsaa 29 hanga waxabajjii 21tti barkum 2013 yeroo boordichi bu'aa filannoo waliigalaa ittiin ifoomsu ta'us himeeti ture. Boordiin filannoo biyyaalessaa gabatee filannoo biyyaalessaa marsaa jaaffaa kan baranaati haalaan ifa taasiseeti jira. Kanaan wal qabatee ammoo bakka hooggantoonni ol aanoon kanneen paartiilee gaggeessan paartiilee morkattoota yeroo ammaan tana manneen hidhaa keessatti argaman jechuudhaan namoonni garii siyaasa isaaniitii fi hooggantoonni ol aanan marii kanarrattis argaman siyaasa isaanii dhiisaati turan. Hidhamuu isaaniitii fi hiikamuu isaaniirratti boordiin filannoo biyyaalessaa hordofaa jiraachuu fi akkasumatti illee filannoon duratti filannoon boodatti gadhiifaman kan jedhamu deebisaa hin laannetee argameeti jira. Gama hawaasaatiin ammoo filannoo biyyaalessaa marsaa jaaffaa kan gaggeeffamuuf jiraatu wayitaa morkattoonni paartiilee gaggeessan kanneen hooggantoota ta'an mana hidhaa keessa jiranitti eenyu mana hidhaa keessa ta'e eenyutu filamaa kan jedhamu yaaduutti uumee jiraachuun dubbachaati jiran. Sirna filannoo irratti hirmaachuudhaaf duratti dursanii mana hidhaatti hidhaa keessa keessummeessaa jiraachuudha. Ergasii ammoo mana hidhaa keessa ta'anii namoonni kun bakka bu'aa isaaniitii fi fedhii uummata kana filachuu waan taatee jecha mana hidhaa keessa wayitee jiran filannoon akka hin gaggeeffamneef itti yaadameeti. Kanaaf mootummaan ammoo dhimma isaatii fi isuma akka filamu fala kana kaa'ee hooggantoota kana mana hidhaa keessa tursiisuu danda'ee fi hiruu danda'e jechuudhaanis dubbatamaati jira. Dursanii ammoo boordiin filannoo biyyaalessaa hooggantoonni siyaasaa paartiilee kanneen gaggeessan mana hidhaa keessa jiraatan filannoon duratti dursanii osoo ba'anii duula filannootiif akkasumatti illee haala filannoon gaggeeffamuu qabu irratti hirmaannaa isaanii bifa bal'aa ta'een silaa gaggeessanii filannoon kun haala seena qabeessaan akkasumas haala ol aanaadhaan filannoo abdii namatti horuu fi akkasumatti illee filannoo sagalee nama filachuudhaaf kan isaan morkattootaa fi namoota hirmaattota sagalee kannaniif abdiitti horuu jechuun dubbachaati jiran. Rakkoo siyaasaa biyya keenya keessatti kuftee furuudhaafis ta'ee filannoo wayyabaatii fi dimokiraasii gaggeessuudhaaf waltajjii siyaasaa bal'isuun dirqama jechuudhaan kaafaa'uun ibsa haala yeroo ilaalchisuudhaan amajjii 9 barkum 2020 akka baase keessatti ibseeti jira. Ibsa kana keessatti paartiin koongirensii federaalawaa Oromoo hundeeffama isaarraa eegaluudhaan coomsaa fi dimokiraasii milkeessuudhaaf akkasumas ammoo rakkoo siyaasaa furuudhaaf waliin dubbachuun mari'achuu fi karaa nagaatiin socho'uudhaan kan amanu ta'uunsaa ibsameeti jira. Sochii paartichaa kanaanis dura keessatti qabsoo karaa nagaatiin uummata bakka bu'uudhaa fi siyaasaa sochoosu yookaan sossoosu akka tures eereeti jira. Itti dabaluudhaanis ibsi kaafaa'uun kun sirna federaalizimii harkee addawaayii bocaa ture qulqulleessee gidduu seenummaa qaama tokko malee naannolee mirga ofiin of bulchuu dhugaa akka qabataniif qabsaa turuusaatis himeeti jira. Qabsoo sirna federaalizimii biyyattii kabachiisuudhaaf taasisan keessatti aarsaa lubboota hanga dararamatti reebamuu fi hidhamuu akkasumas godaannisummaatti miseensonnii fi hojii gaggeessitoonni kaafaa aarsaa kafaluun ibsi kunis ni yaadachisa. Har'aan tana akka jaanitti ibsi kaafaa kun har'a lakkoobsaan ibsuun kan ulfaatu miseensi paartii kaafaadhaa fi hooggantoota ol aanoo hanga dakaatti jiran manneen hidhaa aanaa godinaa fi federaalaa akkasumas ammoo buufataalee humna addaatii fi waajjira mootummaa keessatti himata sobaatii fi ololaa dharaatiin hidhamuu irra darbanii miidhaaf saaxilamaa jiraachuudhaan gochaaf kufaatii biyyattii fakkeessuun ibsaati jiranii jechuun ibseeti jira. Ibsa kaafaa kun haalli biyyattiin keessatti kuftee didimtee jirtu kanaafis yaaddoo qabaachuusaa cidhatti ergaa Itoophiyaa harka warra sirna durirraa dharraa qabanii keessatti kufuuf deemaa jirti sodaa jedhus qabaachuu isaatis eereeti jira. Rakkoo saboota adda addaatiin yeroo geejjibaa biyya keenyaatiif fideef sababeeffachuudhaan humni bittaa
biyyattis hir'isuudhaaf barbaaduun federaalizimii sabdaneessummaa maqaa xureessuu fi jubbisiisuudhaaf yaalaa jiran jechuun kun balaaleffacheeti jira KFO'n. Gaafii sabummaa uummatni keenyaa fi sabboonummaa biyyattiin waggaa hedduudhaaf qabaachaa ture garas dabarsuudhaan qabsoo aarsaa fi wareegamni hedduun asiin ga'ee sirna federaalizimii sabdaneessummaa biyya keenyaa hordofuuf akka waan kalaqatti pelleefetti fakkeessuun isaaniitis gita bittaa isaanii deeffachuudhaaf fi tattaaffii sirna durii taasisaa jiru ta'uu waan agarsiisuuf otoo hin taane barfaatii fi qabsoo saboota biyyattii da'oo ta'uun dirqamaa jechuudhaan KFO'n ibseeti jira. Akka paartii koongiresii federaalawaa Oromootti jechuun ejjennoo dhaabbatichaa yoo himan ibsichi naannoo Oromiyaa sirna federaalizimii sabdaneessummaa keessatti kan hundaa'e yeroo ta'u sabni Oromoos eenyummaa isaatiin osoo hin qaanyein afaanii fi aadaa isaatiin boonee ofiin of bulchuu miira gadgaantummaadhaan tokko malee biyyattii keessatti ta'e addunyaa irrattis of kabachiisee akka jiraatu gochuudhaaf mul'ata KFO'ti jechuudhaanis ibseeti jira. Ta'us ammoo jechuun danqaa fi rakkoo kaayyoo paartichaaf sababa ta'e ibsuudhaan federaalizimii sabdaneessummaan heera mootummaatii fi akka qajeelfama heerichaattis hundaa'e kana qaamoleen morman gam tokkoon yeroo mul'atanitti qaamoleen aangoo mootummaa heddumminaan qabatanii jiran keessaa sirna federaalizimii sabdaneessummaa kan laamsheessuuf kan hojjetan mul'achaa akka jiranillee mul'ata adeemsaa kun ammoo biyyattii balaa guddinaa irra gaa sodaa jiruus qabaachaa jiraachuu isaatis ibseeti jira. Rakkoo walitti bu'iinsaa sabootaa kan fakkaatu biyyattii keessatti uumamuusaa dura paartiileen KFO mariin waloo kan hundaa'ee hirmaachisee inni barbaachise jechuudhaan waywaachaa ture. Akka tures ibsi kunis ni yaadachiiseeti jira. Rakkoo walitti bu'iinsaa saboota kanaas maqaa sirna federaalizimii sabdaneessummaan hammeessuudhaaf yookaan xureessuudhaaf gocha jibbatoota eenyummaa sabootaa qabanii deeggaramee dhalatee ta'uusaa shakkii akka qabus heera ibsachaatu ibseeti jira. Marii waloo hundaa'uu hirmaachisee akka gaggeeffamuuf waamicha taasifnus paartiin humnaan bittaa jiruu fi mootummaan dhugoof fedhii hin agarsiifne kan jaan KFO'n boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa rakkoo itti deemaa jiru otoo giddu galeessa hin ilaalin Bishooftitti hanga Arbaa Manceetti adeemuudhaan marii harkifataa waggoota sadiif adeemsisaa ture tibba gabatee yeroo filannoo marsaa jaffaa baaseeti jira. Yeroo filannoo marsaa shaniif kanaan dura biyyattii keessatti kan deemamaa ture sagalee wayyabaa otoo hin kabajamin hannaa fi jeequmsa irraa darbee dhageettiif beekamtii idil addunyaa otoo hin argatin hafee ammas ammoo filannoo marsaa jaffaa kun haala kanaan kan adeemsifamu taanaan akkuma baratametti sagaleen uummataa hatamu darbee haqaa fi dhugaa uummataa ni kabachiisa jennee boordiin filannoo amma jirurra abdii hin qabnu jechuudhaan filannoo bara kana adeemsifamu wayyaba taasisan yaaduunis ajaa'ibsifachuu yeetoo qofa jechuudhaan ibsi KFO kun dubbachaati jira. Xumura irratti iyyaa fi waywaataa keenya kan marii waloo hundaa hirmaachisee yejjoo dhageeffataa dhabnus har'aan tana rakkoo biyyattiitiif furmaata marii irra caalu waan hin qabneef qabxiilee kana gaditti waamicha dhiyeessuun jechuudhaan qabxiilee gurguddoo caqasee barreesseeti jira. Qabxiin inni tokkoffaadhaa heera biyyattii bu'uura taasifachuudhaan mootummaan hidhamtoota siyaasaa hunda akka hiikuudhaaf mirga yaada bilisaa akkasumas mirga bilisaan socho'uudhaaf wabiin akka nuuf kaa'amu cilatti waajjiraalee paartii morkattoota biyyattii keessaa cufaman akka banamu gaafanne jechuudhaan isa duraateeti jira. Inni lammaffaa ammoo naannolee biyyattii hunda keessatti poolisoota humna addaatii fi milishaan socho'an hunditti loogii fi qajeelchifannaa paartii aangoo ofii harkaa qaburraa walaba ta'anii akka heeraa fi mirga sabaa fi sablammootaa kabachiisaniif mootummaan dirqama kennuu fi akka qabus yaadachiifna jechuudhaan dubbachaati jiran. Inni sadaffaa miidiyaaleen mootummaatiin bulchamaa jiru fedhii sirna aangoo of harkaa qabu qofa guutuu osoo hojjechuu hin taane yoo danda'ame miidiyaalee dhuunfaa lafa jala jiran mootummaa waliin wal qunnamtii qabanis paartiilee mirga sabootaa kabachiisuudhaaf dhaabbatan gad jabeessuudhaaf fi gad xiqqeessuuf jecha osoo hin taane akka dhoominsaa fi balleessuus osoo hin taane akka yaada isaanii irraa fuudhee yaadoolee qeexee fi baafataniin geeraraa jechuudhaan jiraachuun qabu qabna. Kanaaf miidiyaalee walabaa ta'uudhaan dhugaa fi haqa biyyattii tiisuu irratti akka hojjetaniif waamicha dhiyeessinaa jechuudhaanis isa sadaffaateeti jira. Inni afuraffaa seerri kan bu'aa nageenya biyyaa eeguudhaaf akkasumas wabii lammummaa jiraachuuf akka ta'e ni beekama. Biyya heeraa fi seera mataa ofii qabdu kana keessatti nageenya misoomaaf badhaadhina waan irra
deddeebiidhaan maqaa dhaawamanii qofa hojiirra oolfamanis hin yaadamu ajjecha seeraan alaa naannolee adda addaatti lammiilee keenyarra dhaqqabaa jiru. Hidhaa seeraan alaa qe'ee ofirraa buqqoo fi doorsifannaan lammiilee biyyattii irratti dhaqqabaa jiran dabalata mirga namummaa dhuunfaa qofa osoo hin taane mirga mana murtiitis ajajni kabajamuu dhaabbilee poolisii birootiin sarbama jiru aangawoota mootummaa uummata irratti yakka dalagaa akka fedhanitti jiraachaa jiru rakkoolee kana furuudhaaf balaa walxaxaa biyyattii keessa deemaa jiru irratti baraaruu qabdu jechuudhaan ammas irra deebiidhaan isaanittis himna jechuudhaan dubbachaati jiran qabxiin afuraffaa. Inni shanaffaa ammoo dhaabbanni mirgoota namummaa Itoophiyaa rakkoo sarbama mirga namummaa biyyattii keessatti raawwachaa jiru xiyyeeffannoon akka qoratuuf adaraa jechuun ni gaafanna jaameeti jira. Inni ja'affaa ammoo haala yeroo biyyattii keessatti kuftee jirtu irratti mariin paartiilee siyaasaa biyyattii hunduu murteessaa ta'uu waan amannuuf osoo ammas baay'ee hin dheerafatin boordiin filannoo kallattii dhugaa fi haqa qabeessaa deebi'ee yaada qajeeltotaa akka adeemuuf murtee keenyaan dhibbaa akka taasifnu waamicha isiniif dhiyeessina jechuun taateeti jirti. Dhumarratti coomsa dimokiraasii milkeessuudhaaf sheekonni lubaanonni fi akkasumas abbootii gadaa fi jaarsoleen biyyaa hundumtuu qabsoo karaa nagaa kabajuun lubbuuf jiraachuu uummata keenyaatiif jecha filannee akka fiigicha gawwaa nu jalaa hin taanetti giddu seentummaa keessaniif milkii itti fufinsaa akka hojjettan waamicha isiniif taasifne jechuudhaan kaafaa'oon guyyaa irraan tana ibsa isii laatteeti jirti. Xumura irratti coomsa dimokiraasii milkaa'ee waliigaltee biyyaalessaa murteessaadha jechuudhaanis ibsaan goolabameeti jira. Giddugala bahaa wallabdee ture furamuudhaan dhaabbileen gamtaalee Arabootaa torban tokko keessatti Kaatar waliidhaan daldala eegaluudhaaf akka jirantu dubbatamaa jira. United Arab Emirates keessatti haaluma waliigaltee biyyoota galoo galaanaa jidduu wallabdee dhabuudhaaf taasifametti torban keessatti daldalaaf walitti dhufeenya imala Kaatar waliin deebiftee banuudhaaf akka jirantu dhagahamaa jira. Haa ta'u malee ministeerri dhimma haajaa alaa Emirates Anwar Gargash dhimmoonni isaan irratti yeroo dheeraadhaaf furatanii jiraachuu isaanii dubbatamaa ture. Emirates Saudi Arabiyaa Bahreenii fi Masriin bara 2017tti ture Qatar irraa qoqqobbii kan kaan yeroo ta'u isaanis shororkeessitootaa fi deeggartoota jechuudhaan himatanillee Qatar garuu ammoo kana hin fudhadhu jechuudhaan haalaate turte. Walgahii Khamisa dabreen taasifameen biyyoonni ollaa walitti dhufeenya dippiloomaasii guutumatti deebisuudhaaf waliif galaniiti turan. Ibsa waloo jaarsummaaf Kuweetii fi Ameerikaan dhiyaateen miseensonni mana marii waliigaltee isaanii galuu galaana jidduutti walta'iinsa akka deebi'uuf gaafatullee yeroo ilaalchisee kan jees hin jiru jechuun dubbatamaa jira. Konferansii karaa viidiyootiin Kamisa gaggeeffameen Mr. Gargash Emirates irraa waliigalteedhaan kan fudhatu ta'us himaniiti turan. Waa'ee Qatar waliin walitti dhufeenya deebisanii tolchuudhaaf ilaalcha gaarii qabaachuullee dubbachaati turan. Jeen uummataa fi daldala biyyoota lamaan jidduutti deebisuudhaaf yeroo torban tokko keessattis ni raawwatama jechuun eeggamaati ture. Garuu ammoo dhimmoota tokko sirreessuudhaaf salphaa yeroo ta'an kan ammoo yeroo dheeraadhaaf ni fudhata jechuudhaan haala jalqabbii gaarii qaban garuu dhimmoota amantaa deebisnee ijaaruudhaaf qabne jechuudhaan dubbatamaati jira. Ministeerri haajaa alaa Qatar Sheek Muhammad bin Abdurrahman Al-Zaarii akka jaanitti Financial Times akka himanitti qoqqobbii irra ture ilaalchise himanni seera biyyoota ollaatii fi isaanitti irrattillee banan keessaaniif tarkaanfii firra shororkeessummaa fi coomsaa nageenya irratti waliin akka ta'aniif ta'us himaniiti jiran. Haa ta'u malee Qatar walitti dhufeenya isee Iraaniif Tarkiin kan Mr. Gargash walabummaa fi fedhii isaanii Araba jidduu galuu jechuudhaan himataa turan. Walitti qabduun ammoo hin deeggartu jechuudhaanis dubbachaa turan. Walitti dhufeenya biyyoota jidduu irra caalaan isaanii murtee biyyoota fedhii biyyaalessaatiin kan gaggeeffamu yeroo ta'u kana jechuunis kanaafuu walitti dhufeenya keenya kan biyya kamii waliin hin miidhamne ta'us dubbachaati turan. Qatar imaammata biyya haala aldureewwan garaagaraa irratti biyyoota galoo galaanaa muraasa waliin hojiirra oolchaa turteeti jirti. Garuu ammoo keessattuu dhimmoota lamaatu biyyoota ollaa isee aarsaa jira jechuun dubbatamaati jira. Tokko deeggarsa Qatar warra islaamootaatiif taasiftu kan joo dubbatamaati jira. Qatar garee islaamtootaa kanneen ollaa isiitti akka dhaabbilee shororkeessitootaatti adda baasanii kaastus coomsa obbolummaa islaamaa irratti
irratti deeggarsa akka taasiftu amantiin jirtu garuu ammoo alqaayidaa yookaan mootummaa islaamaa deeggartus ni haalti jechuun dubbatamaati ture. Isaan keessaas Al-Siisii fi alqaayidaaf ni dubbatama. Dhimma biraatiin ammoo walitti dhufeenya Qaatar Iraan waliin qabdus Iraan biyya aangoo islaamaa shi'aa morkattu cimtuu Saudi Arabiyaan biyya islaamaa sunnaati jechuun dubbatamaati jira. Qaatar ammoo walitti dhufeenya Tarkii waliin qabduuf kan ollaa isii waliin qabdus akka itti fuftullee himteeti turte. Tarkiin akkuma Qaatar gareewwan giddu gala bahaa keessatti obbolummaa islaamaa waliin hidhata qaban ni deeggarti jechuudhaan Tarkii fi Imaarat ammoo lola Liibiyaa keessatti garee wal morman deeggaraa turan ta'uunis dubbatamaati turan. Filannoo USA barkum 2020 ilaalchisuudhaan Tiraampiin ammoo guutumaan guututti Tuutara irraa dhorkamuu guyyaa irraan tanaa dhaabbanni Tuutar ifa taasiseeti jira. Pirezidaantii USA Doonaald Tiraamp guutumaan guututti Tuutara isaa akka hin fayyadamne dhorkamee kan jiru yeroo ta'u, kanaaf ammoo sababni isaa guddaan yaaddoo hokkoraa dabalataa kakaasuu danda'a jedhamuun akka ta'es dhaabbatichi himeeti jira. Maxxansaa akkaawuntii Doonaald akkasumas Real Doonaald Tiraamp Joo irratti dhiyeenyaan ba'aa ture gad fageenyaan ilaaluudhaan booda murtee kanarra akka gaame Tuutarris ibseeti jira. Seera-baaftonnii fi namootni babbeekamoon waggoota dheeraaf Tiraamp akka Tuutara irraa dhorkamuuf gaafachaati turaniiti turan. Giifti dureen duraanii Miisheel Obaamaan kamisa dhaabbilee teekinooloojii Silkin Vaaliin gurguddoon amala ammeenyummaa Tiraamp ayyamuu akka hin qabnee fi guutumatti isa dhorkuu akka qabanillee Tuutara gubbattis barreessiteeti turte. Tiraamp arbiyaa darbee namoota USA kaapitaalota humnootaan seenaniin erga gootota jeem boodatti saatii 12 qofaaf Tuutara irraa dhorkameeti ture. Yeroo koongirensii USA injifannoo filannoo pirezidaantummaa Joo Baayiden raggaasisuudhaaf mariirraa turetti deeggartoonni Tiraamp dhibbaan lakkaawaman gamoo seenanii humnaan seenanii hokkora kana qondaaltota poolisii tokkoo fi namootni 4 lubbuu isaanii dhabuunis dubbatameeti ture. Yeroo kanatti Tuutara yeroo sana dhaabbatichaaf cabsee akka guutumatti isa dhorku Tiraamp akeekkachiiseeti ture. Erga Tuutara akkaawuntii isa Real Doonaald Tiraamp Joo balleessetti boodatti Tiraamp akkaawuntii pirezidaantii USA Doonaald Pootis irratti gara fuulduraatti mala miidiyaa hawaasummaatiin ofii keenya itti baanuu dandeenyutti ilaallee Tuutaraan mormii jechuudhaan barreesseeti ture. Ta'us maxxansi isaa kun akkuma maxxanfameen deebi'ee haqameeti ture. Jimmataa Tuutarri nama raadiyoo irratti dhiyeessaa ture. Raashi Laampoon fi deeggartoonni Tiraamp bebbeekamoon lama qondaaltota nageenyaa biyyaalessaa duraanii Maayikal Fiilii fi Abukaattoo Sundoo Paawoliin guutumatti dhorkamanii kan turan ta'uunis dubbateeti ture. Boodarra guyyuma san Googil ammoo miidiyaa hawaasummaa Pilaar jedhamu kan Tuutara morkachuudhaaf deeggartoonni Tiraamp hedduun fayyadaman gabaa intarneetii isaanii irraa dhorkeeti ture. Wantoota Pilaar irraa hokkora USA kana jajjabeessuun irraa deddeebi'anii maxxanfaman agarree jechuudhaan Googilis beeksiseeti ture. Kamisa ammoo Feesbuukni yeroo hin beekamneef Tiraamp dhorkee kan ture. Miidiyaa hawaasummaa Tuutar jedhamus chaayinaalii Tiraamp kan inni hokkora guyyaa san ittiin dabarsaa turuuf fayyadame yeroo hin beekamneef dhorkee ture. Miidiyaa hawaasummaa Snapchat jedhamus murtee kana fudhateeti ture. Seenaan gabaabaan Tiraamp intarneetarra ture 2 torban kana dhaabbata daldalaa intarneetaa Emirates jedhamuun cufameeti jira. Jimmata irraa ammoo Reddit fuula Doonaald Tiraamp jedhamu deeggartoota isaaf qophaa'ee cufeeti jira jechuun dubbatamaati jira. Tiraamp Tuutara morkattoota isaa arrabsuu fi deeggartoota isaa ajajuuf qondaaltota ari'uudhaaf oduu sobaa isa joo haaluudhaaf akkasumas komii isaa dhageessisuudhaaf fayyadamaa tureeti jira. Barkum 2017 irratti dipaartimentiin haqaa USA wanti Tiraamp Tuutara irratti barreessuun yaada pirezidaantii Yuunaayitid Isteetii miti jechuudhaan haalaati turan. Amerikaan diina guddaa Kooriyaa Kaabaati jechuudhaan Kim Jong hoogganaan olaanaan kun dubbateeti jira. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong yooniin Amerikaan diina guddaa Kooriyaa Kaabaati jechuudhaan eenyumtu pirezidaantii ta'uudhaan USA keessatti imaammata isaanii Pyongyang irratti qabdu ni deeggarti jechuudhaan akka hin eeynes ibsaniiti jiran. Kim haasawaa isaa Paarii hojjettoota biyya bulchaa jiran irratti haala baay'ee hin baramneen taasisaniiti turan. Dandeettii meeshaalee waraanaa niwukilaraa fi humna waraanaa
biyya isaanii akka cimsan waadaas galaniiti jiran. Kana malees karoora doonii niwukilaara bishaan keessaa xumuruudhaaf qarqara irra gahus himaniiti jiran. Kimiin kana kan dubbatan tippa pirezidaantiin haaraa Ameerikaa Joo Baayiden aangoo pirezidaantummaa isaanii fudhachuudhaaf guyyoonni muraasni qoftiin kan hafeet yeroo ta'us dubbatamaati jira. Xiinxaltoonni akka jaanettis Kim kana kan jaan bulchiinsi haaraan Baayiden dhiyootti hundeessuudhaaf jiru irratti dhiibbaa taasisuudhaaf yaaluu isaatis jaaniiti jiran. Mariiwwan yeroo garagaraatti karoora niwukilaara Kooriyaa Kaabaa ilaalchisee taasifameen bu'aa qabatamaa hedduun argamuu baatullee Kim garuu pirezidaantii Ameerikaa amma aangoo gadhiisaa jiru Tiraamp waliin walitti dhufeenya gaarii gama boodaatti irra qabaachaa turan. Kimiin haasaa walgahii seenaa paartii hojjettoota 8ffaa ta'e irratti taasisaniin humnootaan diinni isaanii dursanii biyya isaanii irratti haleellaa raawwachuudhaaf kan yaadan yeroo ta'ullee kana malees Kooriyaa Kaabaa meeshaalee niwukilaara isaanii fayyadamuudhaaf hin yaaddu jechuudhaan dubbatamaati jira. Ameerikaan warraaqsa biyya keenyaatiif diina guddaadhaa fi danqaa ol aantuudha jechuudhaan eenyumtuu aangoo qabatus imaammata Kooriyaa Kaabaa irratti qaban hin jijjiirru jechuudhaanis maddii oduu mootummaa biyyattiitis gabaaseetti jira. Haasawaa isaanii kanaanis misaayiloota pilaastikaa fageenya dheeraa irraa lafaa fi galaana irraa furgugeeffamuu danda'an dabalatee tarree meeshaalee waraanaa ifattis tarreessaniitti jiran. Kooriyaan Kaabaa qoqqobbiin dinagdee cimaan irra kaa'amullee sagantaa ijaarsa meeshaalee waraanaa isee haala ol aanaadhaan guddisuu dandeesseeti jirti. Kim jalqaba torban kanatti biyya isaaniif karoora dinagdee waggoota 5 raggaasifamee ture haala damee hundaanuu jaamuun fiinxaan baasuudhaaf akka hin dandeenyes amananiiti turan. Kooriyaan Kaabaa kooroonaa vaayirasiin biyyattii keessatti akka hin galle ibsitullee facaatiin isaa dhorkuudhaaf baatii onkololeessaa daangaalee isee cufteeti turte. Waljijjiirraa daldalaa ollaa fi deeggartuu isii kan taate Chaayinaan waliin qabdus parsantii 80tti gad bu'eeti jira. Lolaa fi ombobboleettii ammoo sagantaalee niwukilaara isii dabalatee manneenii fi midhaan hedduurraas barbadaa'ee jiraachuunis dubbatamaati jira. Tole kabajamoo jaalatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota qeeroo ganamaa raadiyoo fi oduuleen teenyatan arraantana isiniif qabanne biyya keessaa biyya alaa olmaa addunyaan tana arraantana isiniif qabanne kana fakkaata hamma oduu biraatti walagaloo kan nagaa walitti dhaammannu taam oduu arraatiin kan isin faana ture an obsaa Ridwaanii isinis bakka jirtanitti olma gaarii yookaan bultii gaarii isinin jennam nagaan nuuf turam.